akkuma barataa biraa barachuu barbaanna barnoota keenyarraa saba keenyaaf quuqamneef saba keenyaaf gaddineef chaappaa tokkoon murtii tokkoon hari'amnee finfinnee jirra nuu birmadhaa. Barataa Yaadasaa Kinfuun jedhama. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Beegii irraati kan inni dhufe. Barataa Yuunivarsiitii Haramaayaati. Barataa waggaa sadaffaadha. Bara kana barataa eebbifamaan ture. Yuunivarsiitii Haramaayaa irraati amajjii 10 qabamnee mana to'annaa jala galuudhaan erga achitti to'atamnee guyyaa 2 dararrii hamaan nurra ga'ee booddee gara kanatti mooraa keessaa ari'amtaniitu nuun jedhanii waraqata nuun ga'uudhaan ukkaamsanii mooraa keessaa nu baasanii gara kana nu fidan. Eenyusaa? Qaama hidhatee jiru. Qaamni hidhatee mooraa keessa jiru jechuun qaamota 3 hidhatee jira. Qaamni 3 kun raayyaa ittisa biyyaati. Poolisii humna addaa Oromiyaatii fi poolisii federaalaatu jira. Isaaniin ukkaanfamne guyyaa gaafa qabamne sanarraa kaane tajaajilli keenya wanti barataadhaaf barbaachisu nurraa citee daqiiqaa 20 waan hin caalleef guyyaatti nurraa banama. Laaqana nyaachuudhaaf akkasittidha. Nyaati ga'aan wanti dhala namaatiif barbaachisu uffati qorra keessa akka bulaa turreetti nurraa dhowwanii akkasitti rakkachaatu jirru. Achi baasanii waraqata nuun ga'an sanbata duraa ganama sa'aatii 4tti waraqata harka keenyaan ga'anii achi booda mooraa kana keessa sa'aatii 1 qofa qabdu ba'aa nuun jedhan. Erga baane booddee ofiin baane tun taane makiinaatti nu dhaqanii paatroolii ja'an nu duuba 3 nu fuuldura 3 erga nu ajjabanii booddee waajjira poolisii aanaa Haramaayaatti dhaqanii nu buusanii booddee halkan asuma turaa asitti furmaata isinii barbaanna maal erga nuun jedhanii booda halkan sa'aatii 3 keessa deemuu qabdu jedhanii nu fuudhanii ba'an. Konkolaataa lamaan barattoota kana fe'anii jechuudha. Halkan humna hidhateenidha kan nuun fe'amne. Humna hidhateen hordofamaa turre fidanii magaalaa Finfinneetti haala kanaan gatamnee jirra jechuudha. Gama kanatti nu fidanii halkanidha. Guyyaa miti kan nuun deemne. Humnaanidha kan nuun fe'amne. Dararrii hamaa keessa turre haala kanaan as jirra yeroo kanaan. Mee maaliif hidhamtan? Maal balleessitan? Yeroo hidhamne nuyi barattooti guyyaa kamisaa sanaa jechuudha. Barataanii uffata gurraacha uffattanii jedhanidha kan nuun qabamne. Uffata gurraacha kan nuun uffannee fi riyaalitii isaa akkam beekutti jechuudha. Barattooti Wallaggaa Yuunivarsiitii irraa mooraa gadhiisanii ba'aa jiranii namoonni 14 makiinaa konkolaataan ittiin galagalee lubbuun isaanii darbee lixa Wallaggaatti amma Wallagga keessatti sagantaan neetworkiin wanti hundumtuu nurraa babbaduudhaan elektiriikii dabalatee bishaan baduudhaan maatii keenya quunnamuu sababii hin dandeenyeef ayyaana gannaa yookaan ayyaana qillee darbe kana maatiin keenya tun hin bilbilin doormi keessatti dabarsine. Nuun barataan hundumtuu jechuudha. Kanarraa kan ka'e nutti dhaga'amuudhaan sagalee maatii keenya torbee 3f walitti aansinee dhaga'uu dadhabuudhaan nutti dhaga'amee wayyaa gurraacha uffannee deemne. Namni walitti qabamee hin jiru. Isa kaanutu kaaffee deemu, isa kaanutu mana amantaa isaatii galuu iddoo garaagaraatii walitti qabanii fidanii mana hidhaa nu galchan. Haala hin taaneen haala jibbisiisaa ta'een hari'amneeti. Innis ajaja kamuu malee koomaandii poostiitu nu hari'e. Chaappaa namni yeroo hari'amu waraqata kana yoo fudhattan namni barataan dismiis ta'ee fi hari'ame chaappaa 9 olidha. Chaappaa 9 oliin hari'ama. Nuti garuu chaappaa tokkittiidhaan hari'amnee as dhufnee jechaadha. Qaamni isin hari'e eenyu? Qaamni nu hari'e amma mooraan koomaandii poostii jalatti bulaa jira. Kan hidhamne immoo qaama federaalaatiin hidhamne paatroolii irratti nu fe'anii gara mana sirreessaatti nu geessanii achi keessa nama 77 hari'amne keessa dubartoota 16tu jira. Kanaan achi mana dhiphoo sana keessatti namni amma kana dhiirri amma kana kophaa mana dhiphoo sana keessatti qorra malee barataan irraa dhorkanii nyaanni nu dhufaan turre uffanni qorraan nu dhufaan turre liishoo akkasii irratti nama amma sanaa taane guyyaa ho'isaa baay'ee ulfaataa ture. Nama amma kanaati walitti otoo dafqinu halkan qorri isaa baay'ee jabaa ture uffata otoo hin qabaatiin akkasitti dararamaa turre.
Dabalataanis Hararirraa sababa keenyaan ijoolleen maaf ari'amu jechuudhaan barnoota addaa kutanii namni 50 keessaa piik godhanii maqaa maxxansaniiruuf akka bilbilaan hordofaa jirrutti. Mooraadhuma nuti ari'amne keessaas immoo ijoolleen hin barannu jechuudhaan dhiisanii galaa jiru. Dararaan guddaan irra gahaa jira makalaakiyaadhaani. Mooraa keessa makalaakiyaan buufatee jira. Haala maleedhaan dararamaa jirti ijoolleen ammayyuu kilaasiidhaan humnaan kilaasii galaa shabbaarii ari'ame waan akkasii shaneedha shiftaa shanee ari'ame kilaasii galaa jedhanii doorsisaa jiru barataa. Ani maqaan koo Barataa Ayyaanaa Abaateen jedhama. Kan inni dhufe godina Wallaggaa irraati. Barataa sooftiweer injiinaringii waggaa 3ffaa yuunivarsiitii Haramaayaa irraa. Ani akka kootti guyyaa ayyaana baasee guyyaa tokko mooraa keessaa nama akka kootti wanti tokko keessaa hin qaban ture. Ayyaana baasnee garuu sagalee maatii keenya hundumtu ukkaanfamee jira. Maatiin keenya hundumti isaanii maal akka jiru haala kama keessa akka jiran hin beekamu ture. Mooraan jechuudha barattoonni hundumtuu lixa Oromiyaa irraa kan dhufama sagalee maatii isaatii kan erga dhagee torbee 3 ol kan ta'e baay'eedha. Achi keessatti immoo ayyaana waggaallee kan birriin utuu hin ergaminiif barataan tokko kan inni ittiin jiraatu maatiin isaa yoo gargaareeni rakkinni kam immoo barataarra yoo ga'e miidhamni kan barataarra yoo ga'e kan gargaaru maatii isaati kan bira jiru immoo hiriyyaa isaati. Wallaggatti isa waan dhaladheef uummata Wallaggaarra rakkoo geef falmuu koo qofa Wallaggatti ta'e jedheen falminian. Na wajjin jiru hiriyoonni koo akka naannoo Oromiyaatti kan Shawwaa Arsii Naajin ari'aman baay'eedha. Maaliif naannoo uummata keenya irra miidhamarra ga'e dhimma Oromummaa fi dhimma Oromoo tokkooti kan nurra ga'e. Guyyaa isaan nu qaban sun mooraa sana keessa hiriirris hin jiru, jeequmsi hin jiru, ayyaana waggaa baasnee kaaneeti. Barataan hundumtu kilaasii inni kaan kilaasii deemallee jira. Barataallee kan jiru jira ture. Garuu barataan inni kaan isin mooraa jeeqaa jirtu. Maaliif akkas taatan jedhaniiti. Anamma akka kootti yaada dhuunfaan kaasu mana pooliitiin qabame. Inni kaan kaaffee nyaatee utuu ba'uu qabame. Inni kaan doormiidhaatu gadi ba'uuti kan sassaabame. Inni kaan immoo uffatee wayyaa gurraachatti uffatu iyyuu hin qabamtu kan jiru baay'eedha. Hin qabnu. Deebii kan ittiin jedhan baay'eedha gaafa isaan deebisan. Barataa sana keessa abalu kottu jedhanii kan isaan fudhatan jechuudha. Kan immoo gaafa ilaalu barattoota sana kana godhan miti. Isaan nu qaban deemaa makiinaarra baanuun jedhan. Makiinaarra ba'uun kun maaliif baana rakkoo keenya nutti maal gaafa jennu makiinaarra hin baatu moo hin baatan jedhe. Maal taatan nu aasofsiisaa ka maaliif maal balleessine nu yakka hin qabnu. Amma yakka maaliin qaban jedhe as na ka'an akkas qofaatti na ka'anii barattoota muraasas fidanii achitti nutti dabalan. Erga barataa sana fidanii nutti dabalanii booddee deemaa hundi keessa makiinaarra baay'an. Inni ilaalle gaafa asiif asiin ilaallu amma mataraziittidha. Barataa jechuun kan inni of harkaa qabu daftariidhaa fi qalama qofadha. Garuu kan isaan ittiin dhufan irra makiinaarra ba'anii mataraziidhaan. Barataan hidhatee hin jiru. Kan inni qabu yeroo kamittis yoo haala qabsoo gaggeessuu barbaade hiriira ba'a harka duuba. Mooraa sana keessa kan jiru garuu gaafa teessee ilaaltu dirree waraanaa fakkaata. Gosinti wayyaa waraanaa yookaan reenjarii kan jedhamu sun achi keessa jiru iyyuu dhugaadha asii ol jettee tun deemin gadi jettee doormi kee dhaabatee nyaattee doormi keetti si gasha ture. Baay'ee haala yaaddessaadha wanta sana baruu hin dandeenye. Heddumminni isaa sun achi keessa kan jiru ol jettee ilaaltu lama sadiin afuriin dhaabata. Galgala sa'aatiin tokko taanaan barataan kam dhiitamee kabalameeti kan doormi galu. Akka itti baanee laabii mana kompiitaraa namni galee fayyadamu dhiiseera. Laabireeriin afeera. Seentee ba'uu hin dandeessu maaliif gaafa achi baatu reebamtee galta doormi keetti kan deebitu mataasa. Doormi kee deebitee seenuu uffati gadi baatee nagaa hin galtu. Haala kana keessa teenyee utuu jirru kan maatii keenyaatti caale. Kan maatii keenyaa gaafa ta'u gadda oyyaa gurraacha barataan inni kaan uffataa jira. Maaliif hin dhageenye sagalee haadha koo duuteettiif jirtii ishee hin beeku. Barataan kamis hin beeku. Hundumtuu hin beeku gadda itti dhagahame oyyaa gurraacha uffatanii. Achi kan yuunivarsiitii Wallaggaa barattoonni dhuman sun gadda itti dhagahame barataan ibsachaa darbuuf kee gaafa isaan barattoota sana hundumaa qaban immoo mana hidhaatti nu darbatan. Mana hidhaa erga gallee as keessa galaa jedhee gaafa nutti fokkoru hunda kee yakka tokko malee dogoggora tokko malee oggaa lama dismiss godha ofii godha seenetiin taa'ee jedhe ajajaan federaalaa gaafa sana nutti fokkore jechuudha. Fokkorsuu sana gaafa amma kana nurraan ga'e booddee ishi nu wanta goone hin qabnu jennee ganaa qoratamna seenee mana hidhaatti galleetiin. Maqaan koo Alaamuddin Yuusuf jedhama. Kan barachaa ture Haramaayaa Yuunivarsiitiidha. Waggaa lammaffaa molecular biology and biotechnology baradha. Haa ta'u har'a nuti barattoonni 77 badiin keenya kan hidhamee utuu nutti hin himamin
kana balleessitanii barii keessan kana fudhatanii galuu qabdu utuu nuun hin jedhin shakkiidha. Ijoolleen wayyaa gurraacha uffannee ari'amne ni jechaa jirru shakkiidha. Hin shakkine namni wayyaa gurraacha uffatan nuun jedhes hin jiru akka kootti. Shakkineeti maaliif ennaan hundi keenya iddoo wayyaa gurraacha uffannee jirruu fi wayyaa gurraacha iddoo uffannee nu ari'anii enne malee badiin keessan kana wayyaa gurraacha uffatanii nuun hin jenne. Bakka tokkottis nuun qabne bakka adda addaatti nu qaban. Amma wanti uummataaf ifa ta'uu qabu tokko qaamni nu qabe adda adda bakka adda addaatti qabamne waan ta'eef qaamni nu qabe uffata adda addaa uffatee ture gaafa san. Anaan kan hin qabame akka carraa ta'ee kaafee musliimaan fayyadama dafeen sa'aatii afuriin nyaadha cere laaqan dhaqeen nyaadhee makaroonii ture makarooniin fedhu dhaqeen dinnicha nyaadhee deebi'aa jira. Karaan galuurraatu na waamanii uummata ijoollee walitti qabanii jiru. Achuma keessatti humnaan na darbate. Uffata koos gaafa ilaalu uffata gurraachaan gaddee yaada kootti hin gadde. Bakka tokkotti baanee shaamaas hin qabsiifne, bakka tokkotti baanee dhaadannoos hin dhageessifne, bakka tokkotti baanee waliin hin sochoone nuti. Utuun qofaa koo deemu uummata walitti qabamee jirutti ijoollee achitti bakka tokko bakka dambal jedhamutti walitti qabu. Achii booddee makiinaa fidaniitu fe'anii nama geessaa turan. Qaamni anaan na qabe qaama federaalaa wayyaa federaalaa uffatudha. Poolisii federaalaa uffatudha. Kan immoo obboleettii keenya biraa qabe immoo qaama wayyaa poolisii Oromiyaa uffatudha. Kan adda addaan qabaa turan maaliif bakka tokkotti argamaa hin turre nuti waan ta'eef yaada tokkos hin qabnu jechuudha. Dararaa guddaan nurra ga'eera. Obboleessi koo tokko akkan lafan qabamee jirutti akka inni itti qabame immoo wayyaa gurraachas uffatee hin jiru. Mucaan sun ammas keessa jira. Mucaa sana amaariffa wallaaluu isaatiin qabanii dhidhiitanii utuu laalluu boonyee iyyine qabuu hin dandeenye obboleessi koo kunfaan argaa jira. Taphattan maalet min maalet nu hedee tume nutti dabalee hireen isaa waggaa lama ari'amuu taate. Waggaa lama inni garuu hin beeknu amma ari'amne. Maaliif gibbii irraa waggaa lama yuusdiroon ala yoo baane waan taanu iyyuu hin beeknu dhannee gibbiin nu fudhachuu dhiisuu danda'a mooraan. Taphattan maalet min maalet nu hedee nama wayyaa gurraacha nu uffanne ari'e nu duukaa dabalee tume. Afaan Oromoon beeku annan bu'e anii ka maariffachaan beeka malee waan jedhe inni sun immoo hin beeku. Itti deebisuu hin danda'u mucaan sun haala sanaan gaafii tokko malee jechuudha. Dararaan nurra ga'e kana dhameen himamu. Ammas immoo hirreen keenya waan ta'aa jiru rabbi tokkichi yaa dubbatu jechuudha. Finfinneedha amaariffan beeku kan akka kootti. An Oromoon hin jiru waanaan eenyuutti hin dubbadhu. Biddeen eenyu isaan nyaadhu. Amaariffa dubbachuu hin dandeenyu miti. Eessatti bulla mana siree askoo barbaannee miilaan deemuu hin dandeenyu. Askoo jechuun gurraan dhageenya malee lafa inni ta'e hin beeknu jechuudha. Askoo dhannee lafa xiqqoo afaan Oromoo dhaga'amu dubbatamutti bulaa jira. Isayyuu isaan immoo saayitiin keessan ga'eera saayitii 5 dabarsitaniitu ba'aa jedhan kiisiin keenya dhugaa jechuudha. Awwaragaa kanaaf bilbila koo qofan qaba. Oromoo dhagaye. Finfinnee keessatti waan ta'an qabdu. Bilbilli harmee kooti sabbee kooti hojjetu buugii fudhadheen baananii asii miillaan hin galatee fi asitti hin du'atee hin beeku. Qadaa gootaan aannan du'a Oromoodha waan ta'eef du'i natti tolatu hin du'e. Garuu kashalabbiin ganaa natti taphattutu natti dhaga'aman. As keessatti kashalabbiin natti taphattee na ajjeesuu dhiistee qaama koo murtee nageenyaan bara baraa yaaddoo natti ta'a jechuudha. Oromoo kayi dammaqi rafaa irraa. Dammaqaa man jirru beekaa Oromoo rafnee duuneerra. Akka mootummaatiif yaadin laalu. Namummaan itti nutti dhaga'amu namummaadha beekaam. Maal namni yoo du'e hin du'e hin awwaalu boossee sagalteessee kaata. Garuu namummaan nutti dhaga'amu. Hireen keenya waggaa lamas ari'amnee asitti waan makaraa hunda arginee ba'uu dandeenya. Akka kana ta'uutti nun geessinaa adaraa keessanii nu gorfadhaa waan nuyi balleessine yoo jiraate nutti himaa. Badhaadhina jettanii kun amma gadadoo biraa na geessa jechuudha. Gadadoo keessaa gadadoo biraa badhaadhinni barataa 77 ari'anii badii isaa utuu ittiin himin ari'anii dhufu hin jiru Itoophiyaa keessa miti eessayyuu. Dhaqee waan an ta'een ani saarii koo sana ba'uuf yaaluu danda'a namni. Barataa 77 ariitanii akka Itoophiyaa kanan balleessine. Barataa Oromoo ari'amuun waan baay'ee nama wanti ta'u miti. Gidiraa nurra ga'eedha. Qaama tokko meem dokumentiin qaba ishee dhuunfaan baradha biyyi deebi'ee dhuunfaa barachuuf dokumentii malee qaamina fudhatu eessara. 12 8 kee tiraaskiriiptii koos 10 kan hin baradhee achitti hin dhiisee dhufe.
obbolaan qabu firmaan hin qabu achi eenyuun naa fidee naangaa ishi barataa ta'uun koo maaliin mirkanaa kanaaf ireen barataa Oromoo ari'amuudhaan wanta nama dhibu yoo miti ari'amuun yookiin yoo barumsa dadhabde ari'amuu dandeessa yoo badii balleessite ari'amuu dandeessa Amaara keessatti du'aa jira garuu gara fuulduraatti teessee isa si quqquuqu utuu du'ee nan awwaalame wanta nachitti ta'u ana qofaa beeka boossee dhiiste harmeen kos garuu amma utuu lubbuudhaan asirra jiru dookimentii isin qabu rakkoon adda addaan irra ga'ee lubbuudhaan jiraachuun sammuu namaatti ulfaata waan biraatti nama oofa adaraa keessan nuu dirmadhaa Oromoon immoo nuu dirmadhaa lafa dhannu hin qabnu nuun Finfinnee keessa Awwaashii irra jirra malee jechuudha asii bu'ee lafan naquun qabu kallattiin itti deemus hin beeku. An maqaan kiyya Boontuu Maammadin jedhama. Yuunivarsiitii Haramaa keessatti dipaartimentii Agiriin baradhaa waggaa 3ffaa jechuudha. Yuunivarsiitii keessatti rakkoo waan balleessine illee osoo hin beekin jechuudha. Qaamni nu qabee waraanadha. Waraana kana uffata poolisii Oromiyaati jennee uffata poolisii Oromiyaa irratti arguudhaani poolisii federaalaati jennee poolisii uffata federaalaa irratti arguudhaanitu jechaa jirra malee qaamni achi keessa jiru maal akka ta'e hin beeknu jechuudha. Kan biraan immoo qaamni sun iyyuu gibbiin suni poolisii koomaandii poostiidhaan hoogganamtiin hin jedhani. Gibbii sana keessa yeroo turretti akka barataa Oromoo hundatti rakkoo guddaa keessa turre. Doormii keessa gaafa bullullee jechuudha. Waraanni karaa maskootii ilaaluu hin dandeenyu nu marsanii bullu jechuudha halkaniyyuu. Osoo wanta amma ta'e kuni bakka kanan dhufine jechuudha. Yeroo gibbiin nagaadha jennee yaannuyyuu gibbiin nagaan turre waan balleessines hin beeknu guyyaa tokko hiriirri ba'amteetti tureenni suni sababa barattooti naannoo Amaaraatti du'aniif qabeenya gibbii sanaas waan balleessine hin qabnu namas waan rukunne hin qabnu barattoota naannoo biraarraa dhufanis nama xunne hin qabnu akkasitti ilaalee nagaan utuu jirru waraana fidee gibbiitti dhaqee waan haala adda addaa keessa turre guyyaadhaan gaddaa immoo Mee ati yeroo maal gootu qabamte isatti qabamte? Amma fakkeenyaaf ganama kaardiin bitadhadheen akkasii gadi ba'ee jechuudha suuqiitti. Gaafan gadi ba'u suuqiin illee cufaadhaa ijoollee karaarraa hariyaa jiru. Isa booda akka carraa ta'e uffata gurraacha uffadhee jira. Uffata gurraacha uffachuu koo barattoota hedduutu uffatee jira. Waan uffanneefis akkuma dubbatamaa turedha. Isa booda as godhedhanii manatti naannoo isaanii argee akkasitti na qabanii na darbatanii fuuldura na darbataa dhaqanii na dhaaban. Yeroo naqu makiinaatti ijoollee fe'aa jiru. Akkas godhanii namni tokko nutti makamuu hin danda'u barattootis karaarraa hariyamaa jiru warri qabame immoo dhiitamanii makiinaa seenaa jiru makiinaa seennee deemne bakka maaliif akka qabamnes hin beeknu maal akka balleessines waan akka hin beekne qaama nu qabee kanas uffata isaa argine malee maalummaa isaa hin beeknu jechuudha. Achi booda erga nu qabanii waan tokko hin dubbanne makiinaa irratti afaan kee qabii Amaarኛadhaan jedhu waan isaan jedhan hin beeknu afaan kee qabeedhanii mataa keessa nu rukutaa. Isa booda barataa baay'isaa Alamaayyoo kun nu duubaan akkasii ol darbee jechuudha. Sagaleen ijoolleen dhagahama sagalee waca yeroo kana barattooti olii gadi waan deddeemaniif isa qabatanii dhiitaa kabalaa sadafii qawweetiin dugda keessa dhaanii akkas gombisanii nama sadii ta'anii akkasitti cabsanii fuudhanii fidanii nu keessaa adda baasanii ka'an. Nu fe'amnee deemnee isa booda mana hidhaa galle. Manni hidhaa kun kutaa 3 qaba. Kutaa 3 qaba ijoollee dhiiraa kutaa tokkotti nama fayyaa isaanii jechuudha. Ijoollee dhiiraa nama 66 jechuudha. Kutaa tokkotti naqanii achitti itti qollofan. Nuun immoo kutaa tokko jira. Kutaan sun qulfiin qabu jechuudha. Doormiin wanti mannidhaa sun qulfiin qabu kutaa baay'ee xiqqaadha. Akkasumatti dhadhaabannee utoochi keessa dhaabbannu namni dhufee kana balleessitanii kana qabamtanii nuti dubbatu tokko iyyuu hin jiru. Nu rakkoo keenyatu akkasittiin cinqamaa jirru ganama ana bakka kootti waa takka nyaanne hirribaa ka'een kaardiin bitadhadheen ba'e. Akkasittiin achi keessatti waa nyaattu waa uffattu namni jedhee nu gaafates hin jiru. Barataan dhufee nu gaafatu amma fakkeenyaa gibbiin tokko hoogganaa qabdi pirezidaantii qabdi gamtaa barattootaa jira. Bakka namni tokko namni akka nutti hin dhiyaannetti nu marsanii akkasittiin dhaabbatu jechuudha waraana achi keessa. Qaama kamiin akka ta'e hin beekamu bakka ol magaalaa. Poolisiin gibbii illee yeroo nutti dhufu inni illee ofirra sodaataa dhufa. Gaafa dhufu daqiiqaa tokko dhaabbate inni yoo harkutan nutti fakkaata. Akka yaada kiyyaatti jechuudha. Maaliif afaan isaa nutti dubbatan dhagahaa jirra. Jechoota garaagaraa sodaadhaan nutti dubbatu isaanis. Isa booda bakka bishaan illee hin jiru waan nu dhabnee waan ittiin dhiqannus hin qabnu hidhamnee achi keessa taa'aa turre.
eega guyyaa sadii bullee booda silkii keenyas waan qabnus nurraa fuudhanii eega guyyaa sadaffaatti jechuudha kamisa qabamne guyyaa sanbata duraa ganama gadi yaanu jedhan waraanni yaanii dhufanii jechuudha. Amma gaafa qabamne ajajaa komaandii poostii jira isa duukaa jira gaafa ol galle maqaa keenya kan nu galmeessee ol seensise isuma sanaatu jechuudha komaandarii gibbii sanaa wajjin dhufanii waraqaa fidanii dhufanii kana booda carraas hin qabdanii sa'aatii tokko qofaas keessa turtu ID waan takka fudhanneen baane harkan dormii beetti kaardii bitachuu beettiin qabamee deemee baqaan birrii 10 qofa. Mee erga Finfinnee dhuftanii booda maalirra jirtu? Isa erga makiinaarraa bunee silaa bakkatti walitti qabamnuus wallaallee makiinaarraa bunee dhaabbanne. Sana booda namooti ija hin taane nu ilaaluu eegalanii sodaa naasuu keessa gallee achi booda silaa waa tokko hin qabnu buukii hin qabnu ID hin qabnu silkiin keenya illee chaarjiin cuccufamee jira namatti bilbilannu illee hin qabnu. Isa booda namooti fira qabdan illee daraa akka hin deemne walgannee asitti walgannee akka hin deemne nu biraa ijoollee keenya fuula wal ilaalaa hin faffaca'inaa jenne isa booda carraa nu qabnu naannoo mana siree dhannee yoo akka carraa Oromoon illee birrii nu gargaaranii mana siree illee rakkoo keenyatti mannee mana siree bulla jennee gara mana siree as godhannee achi naannoo sana jirra jechuudha. Namni nu simatee hin jiru. Ayyee maqaan koo Sanyii Olii Guddisaan jedhama. Kan itti dhaladhe giddu galeessa Oromiyaa Lixa Shaggar yookaan Amboo barataa Haramayaa Yuunivarsiitii Ikoonomiksii waggaa 2ffaa. Yeroon qabamu anaaf iyyuu gaaffiidha. Kaafee nyaadheetan kaafeedhaa ba'a. Akkuma dhufu kaafeedhaa yeroon ba'u kan nama arsee humna waraanaati. Humna waraanaa keessa humna federaalaatu na qabe. Maanni badiin kiyyaa maalidha yeroon gaafadhutti isa bakka deemtu deemtee gaafatamtedhanii makiinaa irratti na baasanii akka carraa yeroon ba'u ijoolleen baay'inaan huccuu gurraacha uffatantu konkolaataa sanarra jira. Akka carraa ta'een illee huccuu gurraacha uffadheen jira. Maali jennaan nama qaama nutti himus konkolaataa sanarraa hin arganne achiin garuma mana sirreessaatti nu fudhanii deemanii yoo diddeemmoo waan nuti si goonus nuti beekna nuun jedhanii humna waraanaati nuti immoo qalamaa fi daftara malee waan tokko hin qabnu. Akka carraa ta'e itti yaadillee doormii keessa huccuu uffadhee yookaan caammaa kaawwadhee hin baane amma kan ittiin jiru akkuma argaa jirtan caammaa shabaxeedhaani garuu haalli ittiin jiru qaama barataan fakkeessu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Qabeenya kiyya dhabee waan nan jiruufi kanaaf baay'ee nama gaddisiisa wanti. Maqaa koo barattuu Eebbisee Tsaggaayee Baqqalanaan jedhanii barattuu yuunivarsiitii muummee istaatiksii waggaa 2ffaadha. Ani sababii lafa kana dhufe barattuu ta'uu koo haalan beekamneen dararamuu koorraa kan ka'eetan. Barattuu ta'eetu hin jiru gibbii keessatti waan hin godhe sin beeku maaliif akka hin qababe sin beeku halkan barii gaafa guyyaa 29 ji'a 4 2012 barii isaa 11tti kadhannaadhaaf gara cheerchii Qaalawooti Haramayaa baatee keessatti kan argamu dhaqe kadhadhee achi naannoo isaatii 5 keessa gaafan hiriyoota koo 4 duukaa ta'eetu deemaa jiruun hin qabame maaliif fennee gaafannaani lakkisaa isin barbaanna gaaffii isin irraa qabna nuun jedhee konkolaataa tokkotu geessee mana waraana mana hidhaa keessa nu geesse mana hidhaa keessa nu geessanii maaliif akka dhufnes maamas tokkos nu gaafannee callisanii mana hidhaa keessa nu galchan dhuma irratti gaafannuti isaan gaafannu waan tokko isin waan isin gaafannu qabnu gaaffii nu gaafattanis hin qabdanii deebii isiniif deebisuu qabnus hin qabnu nuun jedhani haala kana keessa ture nu Gibbee Haramayaa Yuunivarsiitii keessatti konkolaataan ittiin qabamne keessa ijoollee furtaanitu jiru poolisii Oromiyaadha hundi isaanii uffata isaanii qofa poolisii Oromiyaa kan ittiin beeku uffata isaa qofaadha malee ID inni qabu adda baasee hin beeku ammayyuu qaama biraa ta'uu danda'a kan qabee nageesse keessumaa obboleessan wajjin kadhannaa walii wajjin galaa jiru Daawit Koorii barataa istaatiksii waggaa 2ffaarra kan jiru si barbaanna miti waannaan si dhasii argachuu barbaanadhanii nu biraa galchan hanga irraattiyyuu mucaan kun baay'ee nu biraa fee dararamaa jira mana hidhaa sana keessattiyyuu obboloota koo baay'eedha kan dararamaa jiru akkasumas Baayisaa Alamaayyoo kan jedhamu Agiroo Ikoonoomsii waggaa 3ffaa caccabsanii harkaaf miila hidhanii mana hidhaa iddoo barataan hin beeknetti obboloota kokkas gandajee yookaan barnoota injiinerii kan baratan iddoo biraarra Harar meediisinii kan baratan irraatti barattoonni amma maqaan isaanii yeroo dhiyoo keessatti gibbii keessa akka ba'an jedhamee laxxafamee jira isaan kun immoo baay'ee nu gaddisiisa nun illee amma kana tan karaattanne salphannee rakkina gurguddaa keessa as geenye qooqa keenya iyyuu kennachaa jira isaan immoo du'aaf jireenya gidduu isaaniiyyuu
akka jiran hin beeknu. Hireen keenya inni guddaani barnootaaf manaa baane garuu dararamaa jira. Amma nuni gaafa kamisaa sana gaafa qabamnee jiru uffata uffannee ittiin jiru nan jiramma. Caammaatti kaasee hanga tiishertii kootitti. Obboloonni koo dhiiraas obboloonni koo dubaraas wanta achi keessatti illee dubartii hanga taanitti wanta baay'eetiin miidhamtu akka baayoloojittis wanta baayoloojii keessaa nu barbaachisu illee akka nutti siiqan poolisoota gibbii shamarranitti illee himannee furmaatan argannu akka shamarran taanee jirutti beektu waa'ee shamarranii. Isumaan utuu jirru garuu dhiitticha shamarran federaalli shamarran dhiiteeru jira achi keessa dudda guutuu dhiite haa ta'u kun rakkoo hin qabu. Gaafa achi keessa bulle galgala garuu wanti baay'ee nama gaddisiisu qulfii hin qabne keessa bulle nu. Mana qulfii hin qabne keessa bulle obboloota kootiin rafaan jedhe jiru minjala isaanii akkas ciiseen ija tokkootiin alatuun eeguun bulle isuma sana keessa qaawwa wayii keessaan deddeebanii nu ilaalaa turan qaamni kam akka nu ilaalu hin beeknu maal akka isaan irratti gaggeessuu barbaadan hin beeknu nuni mana seeraa keessatu jirru osoo nutti galanii nu gudeeduudhaaf dhufaniyyuu waa gochuu hin dandeenyu maaliif qaama waraanaatti gadi ta'e dubartiin tokko dhalattee kamitti mana hidhaa qulfii hin qabne keessa buluu danda'a ammas waan ta'anii jedhu har'ayyuu taanaan caamaan jijjiirradhu hin qabu uffatan uffadhu hin qabu nyaatan nyaadhu hin qabu kutaan ciisu hin qabu obboloonni koo dubartoota dhiiraas akkasuma uffanni keenya tokko wanti nuti warri keenya nu bitanii gara yuunivarsiitiitti baradhaa dhala koo jijjiiramiina jijjiire dhiyaati koo fabbaan koo natti rakkatee na barsiisaa jiru lafa hin jiru hin beeku lafa maatiin koo jiru hin beeku har'ayyuu taanaan ayidii tokko itti of harkaan qabu birri tokko of harkaan qabu gaafan ittiin qabame birri 5 milkaarri qofaan baadhee deeman garuu shaanxaan koo dookimentiin koo lafa inni jirus hin beeku obboloonni koos kan iddoo isaan jiran hin beeku hin danda'ama yoo ta'e ammayyuu bilbilli nu harkaa fuudhameera bilbilli muraasa deebee muraasni deeme obboloonni koo shamarranii gaafa bilbilanii gaafatan eessattan si harkaa fuudheera hamma jedhamuutti. Kun immoo qaama kana koomaandi poostii yoo ta'e gibbii yoo ta'e dhimmi keenya wanta nu ariisisuudha yoo ta'e balleessaa keenya taane tarkaanfiin dabalamee fudhatu jiraata taana weel hin fudhanna nu akka barataa taane wanti nuti goone tarkaanfiin sun mana barumsaarraa nu ariisisa miti Oromiyaa keessaa akka dunu taasisa taana bakka dhaloota kanaa barattoota kanaa bu'ee nan du'an. Yoo nuti badii nuti goone kuni nu adabsiisatee bakka obboloota kanaa bu'ee na wareegaman. Oromummaadhaaf ana qofaa miti obboloonni koo yuunivarsiitii Oromiyaa keessatti Amaaraa keessatti du'anii galan jiru haati isaanii haa baratan abbaan isaanii itti heemoyoomanii itti rakkatanii jaamaa ta'anii naafatanii qoraan gurguranii kan nu barsiisan jiru kana keessaa lubbuun isaanii gaafa fe'amee galu qaamni tokkittiin Oromiyaa keessaas haa ta'u paarlaamaa keessaas federaala keessaas ministeera keessaas yuunivarsiitii akkasitti barataan maaliif du'ee galee kan jedhee gaafateeru hin jiru hin danda'ama yoo ta'e ammayyuu kana caala gibbii nuti baane keessa barataan du'aa jiru baay'eedha qabamee kan dararamaa jiru jira uffata isaanii dhabanii baradhaa jedhanii ittiin dararaa jiru ammayyuu Harammayyaa yuunivarsiitii Harar Gandajee isteeshinii keessatti hin danda'ama yoo ta'e ammayyuu jechuudha balaan tarkaanfiin fudhatamaa jiru kun hin ga'a yoo ta'e ilmaan Oromummaa hiddi Oromummaa beektota baay'ee qabna Harammayyaa yuunivarsiitii keessatti piroosoferii baay'ee qabna dookteroota beektota baay'ee qabna kana keessa nam tokko dhufanii teessisanii gibbiin teessise rakkoon obbolaatonni kun dalagan isaan ariisisaa kan jedhe kan nu gaafate qaama tokko illee hin qabne ammayyuuti hin danda'ama yoo ta'e duuni obboleessa koo obboleettii koo haadha koo maanguddoota kamirratti ta'aa jiru yoo ta'e rakkina keenya har'aarra kaasee nurraa dhaabbata yoo ta'e haa dhaabbatu hin jedhan dhaamsi koonni guddaan hin dhaabbata yoo ta'e hacuuccaan ilmaan Oromoo jaarraa 151 darbe sirna dimokiraasiin hin jirre jaarraa 21 faa keessa wanti nurra ga'e bara Oromummaa bilisummaa argachuuf jirra jennee tattaafannee dammaqnetti duuni nutti cimaa deema ammayyuu hin danda'ama yoo ta'e dararamu barattoonni yuunivarsiitii gara biraarraa ari'aman xankaraatataa kan jiran iddoolee xaaqan hin qabne hin danda'ama yoo ta'e nurraa dhaabbatu kun ilmaan Oromoo kamirraayyuu wanti guddaan nama gaddisiisu otuu keeyya artikilii mataasaa danda'e sirriidhaan uffadhuun seeraa jalatti hin jiraadhan olaantummaa seeraa nan kabaja olaantummaa seeraa kabaje mirga koo kabajachiisuudhaaf dirqama nan qaba keeyyata kamirratti caafameera uffata gurraachaan uffatiinaa kan jedhu baay'een isaanii kaaffee keessaatuu galanii utuu lafa puulii jiranii waayifaa fayyadamanii cheerchiidhaatuun galu namni cheerchiidha qukkoo siyaasa hordofu yookaan immoo biyya irratti balaa geessisuu miti waaqaan kadhatee araara kadhatee nagaa buusuudhaaf nuni garuu utuu kadhannee galu qoonqootu nyaati waan nyaannu waan dhudhamnee maleedhaa keessatti dararamaa jira dubartiin immoo akkamittiin namni tokko akka kootti wanti kun hin ta'u yoo ta'e wanti amma nuni iyyannoo gaggeeffachaa jiru sagalee dhageessifachaa jiru kuni hojiirra nuun oolu yookaan jijjiirama nuuf fidu yoo ta'e obboloota koofis anaafis sodaadha maaliif haati koo lafa isheen jirtu ani lafa hin jiru hin beekani gaafa kana immoo gaafa jalqaba dhufnee konkolaataa toobistaraa keessaa buune lafa nu naqanii uffata gurraacha uffannaa baay'een Oromooni diina baay'ees qaba kan isa isaaf gammadus baay'ee qaba baay'een naannee qubatti qaba poolisii waraanaa baay'ee nutti naannaa ture kaleessa nufi koo baay'ee nufitti gadde
ijoollonni keenya baay'ee aarii keessa galanii walaasofsiisuus hin dandeenye baay'ee nu gaddisiisa. Garuu daqiiqaa shan achi keessa turre irra ta'e yoo naganuti lafa namni hin jirre keessatti hidhamnee jirra ture. Arras taanaan lakkuu taanuti siree kireeffannee jirru keessatti qaama baay'ee naannee dhufee nu ilaalaa ture. Sodaa keessa bulle arra iyyuu taanaan dhimmi kun nuun sirratu taanaan biyya keenya irrattis dhiibbaadha, mootummaa irrattis dhiibbaadha, bilisummaa uummanni Oromoo argachuu danda'u irrattis gufuudha kun hin danda'ama yoo ta'e qaamni jiru kamiyyuu dhimma keenya keessa galee beektonni jiran piroosoferoonni jiran furmaata nuufaa kennan eessayyuu hin dhannu har'a iyyuu taana asuma keessa bulla malee birriitti siree fudhannee bullus hin qabnu nyaata nyaannus hin qabnu asitti bineensi nu nyaatu garuu kanarra bu'ee rakkinumaan dararama itti fufna amma qaamni keenya kun nu ilaallatutti. Qaamni federaalaadha kan nu hidhe nun poolisoota federaalaa hidhatanii jirantu kan nu hidhe. Dhufanis akka nun dubbisne kan nu godhanis federaalotatu dhaabatee jira. Achumaan nun erga seennee booddee barattoonni illee wayyaa uffata qorraallee achi keessatti gaafa nuuf fiduuf jedhan hin geessitanii deebii fudhuu gal jedhanii barattoota reebamanii deebisan faatu jira uffata qorraa sana nuuf fiduuf jechuudha. Barattoonni miidhaman sun achi keessa erga galanii hukkaanfamanii daqiiqaa 5f gaafati mana fincaanii ba'uuf kaatu dhufanii sirraa banu guyyaatti ganama sirraa banama sa'aatii cireettidha ciree keenyaattee mana fincaanii kee teessa. Mana fincaanii erga fayyadamtee booddee humnaan naannoo sana kan kabbabee jiru humna hidhatee jirudha. Humna hidhatee jiru mana fincaaniitii kaasee barriira naannoo akkasitti hidhatee dhufa. Akkasiif asiif achitti hin gaalle mana fincaanii deemta hin deebita mana hidhaa keessatti deebita. Manni hidhaa sun immoo hundi isaa qulfii qaba. Qollafamtee gadi ba'uu hin dandeessu ukkaanfamtee teessa. Nutti bulluqee nurraa banaallee gaafa jettu deemi maal goone shiftaadha nuun jedhu. Barataan achi keessa jiru immoo kan deemus kan maatiin nu ergates barachuufi. Shiftaa taaneetu jirru barattoonni kan miidhamuun an akka kootti ammas wayyaa gurraachaaf yakka tokko malee qorannaa tokko malee kottaa gadi baa nuun jedhani sanbata duraa guyyaansa sanbata ganama kottaa gadi yaa nuun jennaan ishi jennee nuun tole jennee doormitti nu deebisuuf sen akka adabbii keessanitti kottaa fudhadhaa gaafa jedhan adabbii keenya sana gidduutti waggaa 2 sennaan hundumtuu na'ee waggaa 2 jedha waraqati kun chaappaa tokkittii qaba. Eenyu akka nu hiriyees maal akka goones hin beeknu waraqati kun chaappaa kan biraa qaba. Poolisii federaalaa gaafas nu hidhetu nu hire achi keessatti jechuudha ajajaa koomaandii poostii jedhanii kan fidan sana isatu nu hire. Paatiroolii 6 humna hidhatee raayyaa ittisa biyyaa jechuun daangaa eega. Mooraa barnootaa keessa wanta fuudhuun beeknu tun dhagee man beeku naaf haaraadha kun. Raayyaan ittisa biyyaa paatiroolii 6 Haramaayaatti nu dhaqani gaafa irraa nu dhaqan illee akka nama hidhatee jirutti garaagaraan namoota karaarraa reebaniiti kan isaan nurraa deemsisanii dhaqanii mana waajjira poolisii ana Haramaayaatti nu gashanii uffata keenya illee hin fudhanne uffata fudhachuuf gaafa sana isattiin hidhamneen anamman as ga'een kan gaafa itti foolitti kennu boleettiin koo naaf bitte wayyaa asirra jiru kanaa jechuudha. Hundumtuu amma barataan as jiru inni fira hin qabne kan hin bitamneef hundumtuu argamaa jira irratti. As ga'ee dhufee wayyaa barataan kam wayyaa isaa malee gaafa as dhufu rakkoo guddaadha kun qorra ilaalatti. Galaa yoo dhames allafatti deemuun qabuun utumma tokko keessatti duunaa wayya maatii koo argachuu hin danda'u bilbilantiin bilbilee argadhu hin qabu birriin ittiin tiraanspoortii kan falee galuu hin qabu nyaata nyaadhu hin qabu kutaan keessa ciisuu hin qabu hin danda'ama yoo ta'e uummanni Oromoo lafa jiru lammummaan itti dhaga'ame hiddi Oromummaatti dhaga'ame qaamni jiru hundumtiyyuu rakkoo keenya irratti toluuf birmatee gaarummaa qaba. Har'a iyyuu taanaan qaama uummata Oromiyaa hoogganu keessatti mootummaan biyya keenya irra jira jechuun hin dandeessisona. Mootummaan jiratu ta'e nagaan dhalootaan eegama mirgi dhalootaan eegama. Sarbamuu qabu ture uummanni dhala namaa tokko. Naaniif barataan tokko gaafa waa godhee akka gibbii keenyaatti gibbii ruulii mataasaa qaba. Gaafan jedhu barataan ari'amuuf miti kireelaansii waggaa tokko xumuree gaafa gallu iddoo 9 mooddoo 7 deemne chaappaa godhannee baana nuti. Garuu ari'amuudhaaf waraqaa kana qofaadha gannaa kennan. Waan hin godhan beeku namni tokko immoo hamma badiin dalaganitti tarkaanfiin irratti hin fudhatamu. Taa'ameerree Oromoon safuus beeka jaarsumaatiinis taa'ee wal araarsa garuu qaamni nu miidhaa jiru eessa akka dhufe iyyuu hin beeknu. Gibbiin gaafa nuun jedhu ani keessaan qabu disiipiliin keessaan qabu jedhe gaheen kamiyyuu keessaan qabnu nuun jedhan gibbiin kun humtiyyuu anaaf gaaffii keessa jira gaafa hin jedhu utuu amma koomaandii poostiin borga nama hin qabu koomaandii poostiin harka uummataa keessa jira hin barbaannu innaan borga nama qabuu danda'a nuni garuu waraqaa nuti baannee deemnu waggaa 2 baratti yuunivarsiitiitti deebuu hin dandeessu kan jirudha gibbiin har'a anoo sin ariine naan jedha ani immoo salli dhaga. Gibbii waraqaa kana keessa ari'amuu koo keessa gatiin qabu taanaan yuunivarsiitii Harammayyaa satti na beekan. Umurii koo guutuun karaarraa haadha koo abbaa koo biyya koo jijjiiratu hin jedhee deemu lammiin koo bolaan koo irratti argama hundi isaanii gubattoota. Baasaniitu haasaatanii ana caalaa quuqqaa qabu. Hanga iyyuu taanaan hin deema qaamni deemu paartileen deemu yoo jiraate dhimmi keenya yeroo dhiyoo keessatti utuu furmaatanii argateen jaalladhan akka gootti. Anamma akka koottis wanti koomaandii poostii kun barattoota kana dararuuf
kan qaamni mooraa ani hin beeku gaafa jedhu qaama mooraa malee wanti nutti murtaa'u hin jiru. Hin beeku jechuun qaama mooraa sun ammayyuu anaaf akka kotti gaaffiidha akka nama dhuunfaa kotti. Maaliif barataan lafa kana jirus arras taanaan boris kan nu barachuudha koomandii poostiin achi keessa jiru garuu takkaatti nu hari'uuf mooraa wajjin murteessitu mooraa ta'uu hoggaana sababa ta'eef jechuudha. Koomandii poostiitu isin hari'ee nu wanta goonu hin qabnu nun jedhe qaamni mooraa jiru. Saran irratti barattoonni achi keessa jiran hammallee nu biraa afan danuudha. Hidhamanii kan amma ammaa sagaleen isaanii ukkaanfamanii jiran nyaati irraa citee ture. Nyaati nuunis nurraa citee ture. Kan hidhamanii jiran illee eessa akka isaan buutan illee kan dhabne baay'eedha. Isaan sun amma Daawit kan jedhamu darara addaa turre gaara qofaasaa afee mana hidhaa keessatti. Aramayaatti kan hidhamee jiru baay'isaan eessa buutan gaafa nuu fidaa gaafa nuun jennu lafa ni jiru nutti mani dhoksanii sansalata itti kaanii barattoonni hidhaman jiru. Maaliif kun ta'uu danda'a? Nun saba Oromummaa keenyaaf kun nurra ga'uunsaa yoo ta'e nus akka keenyatti gadda nutti dhaga'ame yoomiyyuu ibsachuuf immoo duubatti hin deebinu. Dhimma kana irratti gama keenyaan bilbila pirezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Jamaal Yuusuf irratti deddeebinee guyyoota garagaraatti bilbilus bilbila hin kaasan. Dhaamsa barreeffamaatiinis dhimma bilbilaa fi jirru beeksifnus deebiinu.